Waan si bira jiru na agarreen. Na agarree kana. Dhagahamu gurri kan kenna qabu maaltu na bira jira? Sagalee jira. Sagalee Waaqayyoon biratti sagaleen akkana taa'ee yaa ture. Akka kana osoo hin taane ati sagaleen inni si biraa wanti ni jedhe tuni isa ati ofii keeraa wanti ni gootedha. Inni kun sagalee isaa afaan Waaqayyoo keessaa bahudha. Afaan Waaqayyoo keessaa ba'an jedhu ka Waaqayyoon bira ture jedha. Waaqayyoon bira taa'ee Waaqayyoon rabbashaa ture. Akkasumni ka ani abbaa keessa abbaan ana keessa hin jenne Yesuus Kiristoos maal taate? Ani abbaa keessa abbaanis ana keessa jiraade. Waaqayyoof abbaan koo wal keessa jiraachuu isaa koo kutaa baay'ee siif du'an. Hin amantaa? Mata duree keenyaa sifachi nun jeeqin beekaa si jala deemu jiraan bakka baay'ee nun deemu jirta. Dhaggeeffadhu waa'ee wal keessa jiraachuu dhiisu. Waan sagalee xumurree bira tarraa sagalee Yohaannis seefuu hin galle maaliif nutti fiddeeti? Yohaannis umaafuu hin galle waan Maarqos hin barreessin Luqaas hin barreessin Maarqos hin barreessin waan keessaa fideetti kanaas. Sagalee siif hin galle malee jaraaf galeera siif hin galle malee siif immoo akka galuuf immoo sii kadhanna jaraaf hin galle jaraaf hin galle hin jedhin jaraaf galeera. Dhaggeeffadhu akkaataan inni isaaf hin galle Yesuus takkaa macaafa keessatti bakka tokkotti sagaleen ture jedhee dubbatee hin beeku. Ragaa naa kenni yoo Yesuus akka jedhee jiraate. Yohaannis bakka kamii fuudheetii sagalechi Waaqayyoon bira ture. Sagalechi sun maaliidhanni? Sagalee aayilaandiiti moo kan sareeti moo kan qamaleeti moo kan namaati moo kan harreeti moo maaltu Waaqayyoon bira ture? Sagalummaa Waaqayyoon bira ture sun maaliidhanni? Yesuus ikkoo iddoo tokkotti ikkoo akkas jedhee dubbateera. Ilma tokkicha isa Waaqayyo abbaa bira ture malee eenyuyyuu abbaan argineedhe. Yesuus Kiristoos ikkoo Waaqayyo abbaa bira ture bee ilma tokkicha isa abbaa ture jechuudha abbaa bira ture gaa Yesuus Kiristoos. Ofiisaa lakki ofiisaa isatti ragaa bahee isa hedduufi bee Yesuus Kiristoos dubbateera ofiisaa. Iddoon itti dubbatiste ni maal? Waan sagalee xumura. Ilma tokkicha isa abbaa bira sagaleen sun immoo Yesuusi kaa. An sagaleedha jedhee? Sagaleen suni jedheera an sagaleedha jedhee jira macaafa keessatti Yesuus.